السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا خبجمتوتا خينيا الرمان قبطني دفتن جتشون كيسنين قبو قرو أجمان نندقلي أجمان آم انترتمنت تيسين دبرسا أسمان سلام تا غافردون سنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل غافر يا جيتين وردفتوتا channel YouTube عرفيتو ما جيتشو برباني عرف مال قبطني دفتن جتشون كيسن أفن قبو عرف واي كليتو برا قبطني دفتن مجاكم فيان قبو مال ما تياب بليسو Kapito dokati mira sa sobejira dugas machudat abe osmita jiru filat dada dan nujidu jira osabun basu debi anis sinega tu walif no umerapi kanambe Tentuko irga balata ka bararami bala birade biso kamti ada subhanallah alhamdulillah rabbil alamin duran durse ane jalala fayyudan baay'ee takka gammanne irraa hedduu takka alhamdulillah summa alhamdulillah baay'ee takka gammanne aaneen fayyutti mee hanqal takka gammanne wallahi dhugaa rabbi dhugaa dubbachuudhaaf aaneen fayyurratti hedduu takka gammanne maali beeyta gaafanii kan duraan dhibamaa jiru tokko gaafa inni fayye akka nama ilmoo argateeti yoo gammachuun akkasin namatti dhagahamuu dandeessi bakka du'aatirra ga'een nuuf deebi alhamdulillah isa annin kuni killeetu kun duraaniif beeyta yerooniif ilaalu ani isaan kana firaawun see maali isaan biyyatti firaamiti isaan dhuguma akkama teette fira isaan ilmaan adeeraniiti aaneef inni ilmaan adeeraniiti garuu maaliif akka inni duraan wajjin ture viidiyoo tana dura wajjin waraabaa turellee aaneedhaaf hormaa ture lolaa ture sababa nuti miyyoo dubbannuufillee dubartii tana duraasan jechuudha dubbachaa turreellee akillee lolaa ture jechuudha anaafi wanniidhaan illee jechuudha akkuma viidiyoo kana dura gartanitti anaafi gadaadhaan illee baay'ee takka nama aaneedhaaf dhimmamee as keessatti jechuudha baay'ee takka wallaanuudhaaf dararamee obboleettii isaati wajjin obboleettii isaa dursee argamee gadaan isiin jaa garuu ammoo killeetu gaafa sanitti gara aanee ture amma immoo deebi'ee gololchaawut siirii sheekh irraa itti finnaan alhamdulillah galata rabbii jechuu dhiisee asii gololchaa arrabaa miti akkanatti balaa itti buusu jiraachuu akkuma chaanaala isaa irra gartanitti nutilleen asumaanuu viidiyoo killeedhaa mee xiqqishoo isin daawwachiisuu barbaanne nufaana turaatii daawwadhaa gara killeetti isin dabarsee waan killeen jiru maal laata gololchoot bakka silaa aaneen maraatisan gololchoot nu maraatuu dhisi inni shaararra deemee akka udaan nama miika qartaasa jechuudha yoon gololchootiitu guuruu ta'a jechuudha kanarra warreen isa deeggartan gaafa san kottaa gargaara warreen isa deeggartan warreen leenca keenyarraa gabbuu hinaan jettan gaafa san jechuudha isa dhuftanii miilaan dhuftaniiti jechuudha akkasumatti leenca keenyarraa gabbuu hinaan jettan jechuudha hordoftoonni gololchooti dhageessanii irraan isinii gabbaa gaafa sanii dhuftaniiti gololcharraa gabbuu jettanii jechuudha wal faamnaa rakkoon qabu isinni sigalee xiqqishumallee akka nama tokkotti namatti hin dhagamu obboleessanii namni tokko fayyee jechuun alhamdulillah jee galata galchuu qaba diimii isaa jechuudha garuu immoo nama akkasitti dhukkubsatee jee meeqa dhukkubsatee ciisee namni siiriitti godhee irra raayifamee alhamdulillah jechuu dhiisee gaafa waan akkanaa haasawu maal namatti fakkaatame mee maaluma namatti fakkaata akka keetii maal si fakkaatame wallahi dhugaa rabbi hedduu nama suukanneessa maali beektaa silaa hoggaanii fi gaaffiin teetilleen gaaffii bareedduudha yeroo silaa hoggaanii fi amman tana inni fayyee jiru kanarratti kan silaa du'anii godhanii fi gartee akkasitti irraa gammadanii malee kan silaa haasawu amma akka killeen haasawu kanatti irratti haasa'amuu hedduudha nama rifachiisa dhugaa an akka nama tokkotti safaayillee qabeen jira dubbiin teetii jechuu barbaadeeti namni tokko ramadaana as deema ramadaana rabbii soomana rabbiiti as deema soomana as deema jechuudha fayyaa isaa kanaaf gammaduu dhiisee balaa dhiibbaa waan akkanaa kana gizee oofu killeen baay'ee takka sittiin dhagamu akka nama tokkotti ati islaamu nama islaamaati moo si gaafachuun barbaadee
garaan akkamitti oromummaa ayin xiqqoo dhiiga oromummaa illee hin qabdooti oromoon gara laafeessa bashaasha namaati akkuma beekamu jechuudha gara laafeessa akkasumallee waan akkanaa diddaa gara jabeenyummaa akkanaa kana hin qabnu garuu ati akkamitti akka garaasi danda'e asirratti amma maal dubbachuu barbaada beektaa waa'ee adeera saafaa abbaa aanee jechuudha adeerri isaa adeerri hiyya nuun fedhuu biyyattuu nuun fedhuu yaa adeerri isaa si jaalatee abbaan aanee si jaalatee si dhiisee siitu badaadhaa fi si jaalatu dhiisee jechuudha garuu gololchaan asirratti waan balleessi hin qabu fuudhee nama sheekaatti fidee halli dila san godhuun baay'ee takkan itti gammada garuu killeen immoo waan akkanaa kun sin baasu karaan ati deemtuun kun fagoo dhokkoleessanii waan akkanaa kanarraa dhaabbadhaati mee maal jettaan killee kanaan akka nama tokkotti waan si dhagame irraa dhugaa kanatti waan carraanaa kan ta'e guddaa galatoomu egaa nama tokko karaa dabaatirra jiru aboo itti jirtaatti fufu hin jaani gorsa malee aboo karaa kanarraa karaa natti deebi amma silaa gololchuuti hedduu takka achirratti hoggaanee fi agarru hojiin isaatillee hedduu nu gammachiisa kan silaa obboleettiin isaa hundi tanaan dura itti rakkataa jira warri gartee hordoftoonni guutuun rakkataa jiru achii gurbaa san gujumaan dura arkeeniin deemee isa gartee irraa heekuu fi akkaataa itti gartee gurbaan kun gara fayyaatti deemu godhee fi alhamdulillaahi arra kunoo sheekallee kasii itti fidanii irraa heekanii gurbaa gartee caraqama addaa keessa jiru ani jaalalaa guyyaa hoggaanii fi innis badhanatee namaa wajjin akka namatti qalbiin isaa nuuf deebitu san aboo makiinaan narra bee wallaahi dhugaa rabbi hedduu rifadhe hedduu nama naasisaa jechuudha gaamucaan suni miidhama qaama isaa keessa makiinaan narra bee beekee oggasan ifa argaa oggasan dammaqee oggusan itti dhagahamu jira oggusan yaani dammaqiinsarra jira waan ta'eef makiinaatu narra bee maal gubbaa guri jirtanii fajaa garuu ati alhamdulillah obboleessiin isaallee baay'ee takka bira dhaabbatee akkasuma immoo gadaallee baay'ee takka galatoomiin siin jaa my brother gadaan jechuudha nama baay'ee takka galata qabu jechuudha akka oromummaattis akka islaamummaattis akkuma waan barbaadeen jechuudha namummaatti gadaan baay'ee takka very nice hin jenna garuu immoo hillee karaan kun siin baasu mee asumaanuu gara hilleettiin isin dabarsina walumaanuu waa'een killeen jiru waa'ee adeera isaatii fi kanallee yeroo nu dubbatu walumaan haalaan nu siin jaa gara hilleettiin dabarsaa Deena keenya kun duraanuu biyyattuu hin fedhu kanarraa inni hin fedhu kanarraa inni haa du'u maaliif jechuudha irraa eega gololchoota adawwii teenya nutti fayyise jechuudha kanarraa gololchoota eeganii fi gartee aanee bira dhaqee jechuudha isa bira dhaqee seerii irraa eegee kunoo isinillee akkuma gartanii kanarraa anillee guyyisan video isa waraabee jira agartanii kanarraa gololchoota hayyee rakkoon qabu sumaanuu gaa gololchoota biiftuu qabee jawaala seeraa fuudhee akkuma beekamu ni beektanii kanarraa biiftuun arraan tana gololcheelaa baddee jirti eega akka isaate bakka silaa aanee san gololchootiitu shaararra deemee dubbachuuf aanmee intartimanti jechuudha akka nama tokkotti yaanni nan qabu jechuudha hilleen waan akkanaa kana dhiisuu qaban jedha yoo dhiisuu baate immoo tarkaanfii irratti fudhatamuu qabu si galee diinummaadha malee wanti akkanaa kun nama ifii irratti nama rahima ifiitii miti nama ambaa irratti nama fagoo irratti waan akkanaa kun gocha akkanaa kun hin hojjetamu hin ja'amus namni tokko waan tokko xiinxalee ilaalee addaan baafatee irraa dubbata malee akkanumatti isin jedhee gaafa dubbatu xiqqishoo namatti dhaqama jechuudha waa'ee adeera isaatii fi abbaa aanee jechuudha baay'ee takka irraa haasoo jiraachuu mucaan kun ani garuu asirratti jechuun waa takka illee hunaaf hin taane garuu hanqa dila kana namni itti dhimmamu jechuudha gadaa obboleettii aanee gololchaan faalleen achumaan Abrahaam faalleen jechuudha baay'ee takka itti dhimmamaa turan jechuudha deebii nasruu faallee fudhadhuuti gola aartii oromoo jechuu barbaadeeti akkas maqaan isaa nasruudha yuutuubni chaanaala isaa immoo gola aartii oromooti
isaan faalleen akkasii baay'ee takka tilmaamanii siyaasaadhaan wanti kun kan dhufeeta nuti garuu akka taanuu dhabnee sheekatti barbaannee habiira faatti barbaannee akkasitti wanti godhu turre garuu sheen alhamdulillah amma godhachaan fide kun baay'ee takka waan fayyadeera natti fakkaata alhamdulillah galata rabbiiti garuu qilleen bofa afaayelaati maal biyyoo fattaate bofa afaayelaati bofa afaan jalaa kun jedhu afaanin sibiratti nama heetee si duuba ammoo nama si nyaatu ta'uu jechuudha hiriyaa gantu obboleessa gantu jechuudha gantuu jedhama namni kanaa walumaa galatti gantuu jedhama short answer jechuudha garuu waan akkana kana irraa eegee hin turre ani biyyatti nama isaan beeku garuu alhamdulillah hamaa dila inni dubbatu kanallee hin garree hammeenya inni dila kanatti adeemni akkana nu godhee biyyattuu hin fedhu naamin jee haasa'u kun harkee hin turre jechuudha anaaf haraadha naaf haraadha waan ta'eef garuu an akkana akka hayyatti baay'ee takka miira keessa galeetti jira hordoftoota keenya asumaanumee aammee atoo maal jettaa ammee filleedha dhaamsa maalii dhaamta akka obbolummaatti akkana uummata akka oromummaatti akka islaamummaatti maal dhaamsi tokko ka dhaamtu ture ayyoo waan kana guddaa kana garuu asirratti wanti dhaamu akka falmu irraa hin barbaadu akka uummanni oromoo itti beeku aneedhaa fi inni firaan beekaa jechuudha warra walitti aanu ammaan kana inni yeroo kana keessatti alhamdulillah jee shukrii galchuu qaba malee waan silaa nama obboleessa isaa kana gaarii jala gara hamaatti as oofu irraan barbaachisu jechuudha warroottan gartee akka gurbaa kun fayyu yaa'anii sheeka itti fiduudhaaf dararaman sanillee galatoomaa jedheen galatoomaa jechuun qaba kana dhiisee gaafanii fi gartee hammeenya isaanirratti inni akkana sirriitu kanarraa dhaabbachuu qaba irraa dhaabbachuu qabda kanumaan isin ja'a hin barbaachisu maqaa wal balleessuun yookaan numaa hin ta'u jechuudha sirrii miti sirriidha dhugaa keetii aamee entertainment garuu ammoo ani hiriyuma hiyyaa'u amanuu hin danda'u kanaan boodatti maaliif yoo ta'e yeroo obboleessa akkana godhu diinummaan kana achi hin namne diinni alafirraa ayinu mana keessaan nu ba'e jechuun waan guddaadha beekadhuun diina alatti firaa holatta malee mana keessaan si baanaan wanti kun dubbii jabaadha baay'ee namatti ulfaataa jechuudha akka godhaniis hin qabu garuu ammoo akka inni irraa qusatu obboleessa keenya asumaanuu dhaamsa dabarsinaa fi kana itti aansuudhaan immoo ramadaana rabbiitti as deema obboleessa keenya hammeenya akkanaa kana dhiisee akka soomantu akka hundi ilma islaamaatii godolchaa waan balleessin qabu jechuudha asirratti namni tokko gaafa tolaa yaadee yeroo ammaa keessatti namni tolaa yaade hammaataadha beektaa baay'ee hamaadha garuu kana waan hin jee fudhadhu hin qabu baay'ee miira keessa galle hordoftoota kabajamtoota keenya hanqa viidiyoo biraa qabannee isiniif deebinutti nu faana turaan afeerraa keenya asumaanuu chaanaala aammee entertainment irratti illee sirba lama moo sadii irraa qabdan chaanaala isaarratti sirba moo lamas moo sadii irraa qabaa viidiyoolee hedduullee jalaanii qabaa akkasuma jechuudha asiin subscribe like share godhuudhaan nu faana turaan afeerraa keenya hamma viidiyoo biraa qabannee nutti aammee entertainment subscribe like share godhaa baay'ee galatoon baay'ee galatoomi asitti nu dhiyaatu keetii baay'ee galatoomi obboleessa keenya akkasuma obboleessa keenya hillee tuubii fi illee ijoollee teenya wanti tiisa saahimu rakarra sindeeyti bakka irraa nama haramneetti tisi ganna